Hai harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoota madda walaabuu YouTube hundi keessaniyyuu baga nagaa taatan. Egaa har'as walitti deebinee jirra. Viidiyoo baay'ee gaarii ta'e tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha har'as. Viidiyoo kanatti darbuun dura namoonni chaanal kiyyaaf haaraa taatan akkasuma YouTube chaanalii YouTube keessan keessa galuun madda walaabuu YouTube erga search gootaniin booda mallattoo diimattee subscribe jettu kanarratti yeroo tokkoof tuqxu. Eegas booda mallattoo bilbilaa kanarratti yeroo tokko tuqxu achi booda ammas iddoo gubbaarra jirtu kanarratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Egaa haala kanaan viidiyoowwan as keessa jiran iddoo viidiyoo kanarratti tuquudhaan viidiyoowwan as keessa jiran kan nama barnoota gaarii namaaf kennan waa'ee Facebook akkasuma WhatsApp, Imo wantoota adda addaa as keessa ni argattu. So channel kiyya subscribe godhuudhaan akkasuma viidiyoo kana like share godhuun hiriyoota keessanis afeeruu hin dagatinaa. Egaa kallattiimaan gara barnoota har'aa qabadhee dhiyaadheetti haa dabarru. Barnoonni irraan tanaa waa'ee Gmail'iti jechuudha. Gmail'i kenna fakkeenyaaf Facebookii fi emailii walirratti namni tokko kan inni fayyadamu. Sababa kanaaf meseejiin karaa Gmail'itti nu dhufu ni baay'ata jechuudha. So Gmail'i keessa gallee meseejii tokkoon delete godhuun baay'ee ni ulfaata. Gmail'iin kun kan yeroo dheeraadhaaf fayyadamne ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akkamitti meseejii nu seenu san hunda yeroo tokkotti akkamitti delete godhuu dandeenya akka jedhu qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha. So hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu wajjin tura. Jalqabarra Google Chrome keessa ni galtu. Google Chrome isa kana. Egaa isa keessa galtanii booda iddoo gubbaa kanarratti maal jettanii barreessitu? gmail.com jettanii barreessitu. gmail.com kun haala kanaan diga barreessitanii kaatan dhiifama yeroo tokko iddoo sarara tuqaa sadii kanarratti yeroo tokkoof tuqxu. Achi booda iddoo desktop site jedhu kamma asii kana bakka rasin garsaa jiru kanarra ni argitu isarratti yeroo tokko tuqxu. Egas booda asirra search goona jechuudha. Maal jennee barreessina? gmail.com. gmail.com jennee haala kanaan erga gubbaa kanarra barreessine kaanee go jennaan jechuudha iddoo kanatti. Egaa haala kanaan nu bahee isin Gmail keessan yoo asirratti duraan login gootanii hin jiraanne asirratti kunoo meseejiiwwan naa dhufan hundi isaanii as keessa jiru jechuudha. So meseejii hangana ga'u kan akkamitti delete godhuu dandeenya? Fakkeenyaaf Facebookaan yoo walirra hidhatee jiraate kunoo iddoo social jettu kanarratti tuqxu yoo Facebookaan emailiin kun walirra hidhaa jiraate karaa Facebookaaf Facebook friend request yeroo namni isinii ergu akkasuma koomentiiwwan adda addaa achirratti kan bahu jechuudha. Emailii keessan keessa galu jechuudha. So iddoo social jedhu kanarratti yeroo tokkoon tuqna. Bifuma wal fakkaatuun kunoo asuma haala argaa jirtan kana meseejiiwwan hedduutu as keessa jiru jechuudha. So ammas as iddoo kana information kedhu kanarratti yeroo tokko illee tuqne meseejiin haala baay'ee ta'e tokko asirra bilbila keenyarra kan guutu jechuudha. So asirratti tokkoffaa kanarratti tuquudhaan iddoo kana kunoo argaa jirtan jedhee yaada haala kanaan zoom godhee isin garsiisa. Iddoo kanarratti yeroo tokkoof right goona jechuudha. Hunduma isaa delete godhuudhaaf. Haala argaa jirtan kanaan hunduu bifa gurraacha deebi'ee jira. Achi booda iddoo delete kanarratti jechuudha. Egaa haala kanaan kaas keessa jiran hanga tokko delete goonee jirra. Amma sirrii deebuudhaan achumarratti tuquun delete goona jechuudha. So kan as keessa jiran amma haaluma argaa jirtan kanaan kunoo delete ta'ee jira jechuudha zeeroodha. Iddoo social jedhu qaama asii kanarratti yeroo tokkoof tuqna ammasii. Meseejiiwwan as keessa jiran kan hunda isaatiyyuu yeroo tokko delete godhuudhaaf ammas bakkuma kana bakka kana right asirratti iddoo kanarratti right goona jechuudha. Erga haala kana right goone iddoo delete jettu kana yeroo tokkoof tuqna. Achi booda innis haala tokko hangi tokko asitti ammas delete ta'ee jira jechuudha. So ammas irra deebuun yeroo tokko right goona achi booda ammas delete kan jedhutu. Ammas irra deebuudhaan meseejichi yoo baay'ee ta'e yeroo tokkotti delete hin godhu yeroo lama sadii akkas isin gaafata. Ammas irra deebuun asirratti tuqna. Akkasuma irra deddeebinee delete goona jechuudha. Asirraa meseejii waan baay'ee ta'eef yeroo tokkotti fixuu waan hin dandeenyeef irra deddeebinee delete goona jechuudha. Egaa akkasuma iddoo promotion kedhu kanarratti erga kaawwan delete goone kaane iddoo kanarratti yeroo tokko tuqnee kun haala kanaan meseejiiwwan as keessa jiran idduma san wal fakkaatu san tuqnee jechuudha. Asirratti yeroo tokko tuqna.
haala kanaan delete godhuu dandeenya jechuudha. Miseejiiwwan asirratti nuu dhufan miseejii baay'ee tokko lakkoofsa hin qabnedha jechuudha. Miseejiiwwan asirratti yeroo hedduu nuu turan so haala salphaa ta'een haaluma kanaan delete godhuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf so haala margaa jirtan kanaan kas keessa jiru haala kanaan delete godhuu dandeenya jechuudha. So miseejiiwwan as keessa jiran hunda isaaniitu erga delete goonee kaanee kun asirratti ilaallee jennu miseejiiwwan as keessa jiran delete ta'ee jira jechuudha. So haala kanaan miseejii karaa Gmail'dhaan isinii dhufu delete godhuu dandeessu. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like share godhuun hiriyoota keessan affeera. Channel kiyya subscribe godhuun dagatinaa. Viidiyoo biraa hanga walitti deebinutti nagaan tura.